goofne yookaan immoo kan hin cabaqne ta'uu qaba jechuudha. Sababni inni aramni isaa hin goofnee fi dandeettii nagaa buusuu sababni inni qabaate abbaan gadaa tokko waan aramni isaa namni hin goofne jechuun aramni isaa nama qajeelaa ta'e jechuudha. Nama qajeelaa ta'e jechuun immoo nama hin goofne yeroo dubbatu akkaataa haasaa inni dubbatu akkaataa nama sanaa yookaan immoo nama isa dhaggeeffatu sanaaf akka galuutti ta'uu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu ulaagaalee abbaa gadaa keessaa tokko inni kan biraan immoo seendugee gaarii qabaachuu. Seendugee gaarii qabaachuu jechuun taatee uummata sana keessatti yeroo dura gara abbaa gadaatti dhufi wanta abbaan gadaa sun waan gaariis ta'e waan yaraas ta'e wanta hojjete sana uummata sanaan akka madaalamu taasifamaa jira. Kanaafiyyuu inni ijoon tokko seendugee gaarii isaa qabaachuu kun abbaa gadaa sanarraa ni eegama jechuudha. Wanta abbaa gadaarraa eegama keessaa inni kan biraa ulaagaa filannoo abbaa gadaa keessaa kan irratti eegamu waan namni sun akkaataa itti hojjetu akkaataa waan sana yeroo darbee fi yeroo ammasuu uummataaf maal buuseera. Uummata keessatti immoo namni sun amala maalii qaba? Amalli isaa ni ilaalamaa jechuudha. Kan biraan immoo sadarkaalee gadaa keessa darbu. Sadarkaalee gadaa keessa darbu jechuun yeroo akka sadarkaatti doorii dabalee kan gadoorii jechuudha. Dabalee kan gadoorii jechuun sababni kun barbaachiseef achi keessatti cimnoota illee akkaataatti nagaa buusuu danda'an illee ni baratu jechuudha. Fakkeenyaaf cimna qaamaalee achi keessatti ni argatu. Fakkeenyaaf amma yeroo gara akka seera gadaa keessatti yeroo gara waggaa 24 fa'aa gahan namni tokko farda akkatti yaabbatuu fi eeboo akkatti qabatu ni barsiisaa jechuudha. Abbaan ni baratu sana keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu warra sadarkaa gadaa kana keessa darbuun wantoota ijoo fi isa barbaachisoo ta'e keessaa isa tokkodha jechuudha. Kan biraan immoo amanamummaa jechuun immoo uummata sanaaf akkamitti akka ta'u amanamummaa uummata sanaaf qabu. Abbaan gadaa tokko uummata isaatiif otoo hin ta'in uummata bal'aatiif kan amanamaa ta'u. Amanamaa ta'uu jechuun jirumti isaayyuu waan gaarii hojjechuu uummata sanaaf kofoo uummata isaa bu'isuu jechuudha. Kofoo jechuun immoo icciitii uummata yookaan icciitii biyyaa dabarsanii ormaaf kennu kofoo uummata isaa jechuudha. Namni tokko abbaa gadaa ta'uuf kofoo uummata isaa bu'isuu qaba. Amalli isaa immoo kan inni murtaa'u amalli inni qabaachuu qaba. Amala isaa keessaa immoo tokko wantoota ceeraa fokkoo ta'an hojjechuu dhiisuu qaba. Ceeraa fokkoo warreen jedhan loogii, hanna, soba, kanneen fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Fakkeenyaaf amma sadarkaa kamitti hoggansa gadaa irratti namni ceeraa fokkoo hojjetu sadarkaa kamittiyyuu bulchaa gadaa bulchaa sirna gadaa yookaan immoo hoogganaa bulchiinsa sirna gadaa ta'uu ni danda'a. Sababni isaas namni tokko soba yookaan immoo loogii hojjeta yoo ta'e namni sun wanta dhugaa ta'e irratti qabatamaa waan hin hojjenneef wanta sana hojjechuu hin danda'u jechuudha. Murtii haqa ta'e kennuu hin danda'u. Sababni isaas wanti soba hin haqa yoo ta'e murtii haqa ta'e sirna gadaa keessatti immoo wanti barbaachisaa ta'e tokko murtii haqa ta'e kennuudha jechuudha. Murtii haqa ta'e jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko waanuma abbaa sirna gadaa keessatti jechuudha. Namni tokko waanuma isaa hiriyaa isaa ijaa ta'e yookaan immoo aantee isaa firoota isaa ijaa ta'e jecha murtii soba yookaan immoo loogii hojjechuu qabu jechuudha. Sababni isaas dhugaa irratti hundaa'ee hojjechuu qabu. Kun immoo sirna gadaatiin deeggarama. Sirna gadaatiin waan deeggaramuuf bulchiinsa sirna gadaa keessatti wanti kun wanta fudhatamaa fi ulaagaa abbaa gadaa tokkorraa eegamu qabu jechuudha. Ulaagaa jechuun immoo dambii abbaa gadaa sanarraa abbaa gadaa sun maal akka hojjechuu qabu, maal immoo akka hojjetedha fi fuulduratti maal akka hojjechuu qabullee kan ibsudha jechuudha. Kanaafiyyuu sirna gadaa keessatti abbaa gadaa tokko murtii haqa ta'e dabarsuuf murtii haqa ta'e yookaan immoo wanti sana waan dhugaa hundaa'e murteessuuf wanti inni qabu irratti ni hundaa'a jechuudha. Kun immoo aantummaa yookaan aantummaa rabbiisa ta'u. Aantummaa rabbiisa ta'uu jechuun karaa biraatiin loogii rabbiisa ta'uu jechuudha. Kanaaf abbaan gadaa tokko loogii hojjechuu isarra eegamu. Nama kan irratti iyyuu loogii hojjechuu eegamu garuu inni xiyyeeffannoo inni guddaa loogii abbaa gadaa irratti loogii hojjechuu hin eegamu jechuudha. Kanaaf iyyuu sirna gadaa keessatti ulaagaalee cimoo fi ulaagaalee wanni fudhatamuu qabattu ni jiru jechuudha. Kanaaf filannoon abbaa gadaa filannoo cimaa jedhamee ni beekama. Filannoo cimaa sababni jedhameef wantoota kana amma tarreessinee kanarratti hundaa'anii namni tokko waan gaarii akka hojjetu hawaasa sana keessatti immoo maal akka hojjetaa ture maal immoo akka hojjetuu fi maal akka hojjetaa ture kan ibsu nu gargaara warreen kanaa kanaafiyyuu hawaasaan illee ni madaalama ogeessa gadaa sana keessa jiran illee ni madaalama jechuudha. Kanaafiyyuu inni
kan biraa immoo duudhaa fi falaasama safuu aadaa biyya sanaa saba sanaa beekuu fi daangaa yookaan immoo lafa bulchuuf deemu jechuudha. Daangaa jechuun daangaa wantoota birmadummaa biyyaa kabachiisan keessatti wantoota birmadummaa biyyaa kabachiisuu danda'an daangaa mootummaa mataa ofii qabaachuu fi mootummaa mataa ofii qabaachuu alaabaa mataa ofii qabaachuu fi kanneen kan fakkaatan jechuudha. Abbaan gadaa immoo sirni gadaa immoo kan irratti xiyyeeffate daangaa fi alaabaan abbaa gadaa jira. Abbaa gadaa ofiitiin Oromoon abbaa gadaa jira qabu. Kunimmoo wantoota birmadummaa biyya sana birmadummaa Oromummaa kan kabachiisanii turan warreen kanaa jecha. Kanaafiyyuu wanti kun waan akkasuma baay'ee keessatti birmadummaa biyyaa warreen kabachiisan jedhee abbaan gadaa alaabaa mataa isaanii qaba. Abbaan gadaa alaabaa mataa isaanii qaba. Daangaa sanallee beekuu ni qaba jechuudha. Falaasama gaafa jennu sabni sun maaliin bula akkaataa bultii akkaataa yookaan immoo akkaataa jiruuf jireenya saba sanaa keessatti kaayyeeffatee kan beeku ta'uu qaba jechuudha. Kaayyeeffate jechuun kun abbaan gadaa tokko falaasama uummata sanaa hin beeku taanaan uummata sana biratti fudhatama ta'uu dhiisuu danda'a. Falaasama uummata sanaa gaafa jennu immoo sabni sun maaliin bula fakkeenyaaf amma sabni Oromoo waaqeffannaatiin bula yoo ta'e inni immoo waan biraatti yoo fudhate suni abbaa gadaa tokko irraa eegamu jechuudha. Sababni isaa falaasama uummanni sun qabu abbaa gadaa tokko qabaachuu yookaan immoo beekuu qabaa jechuudha. Kanaaf inni kan biraan wantoota loogii fi handarraa bilisa ta'uu barbaada. Wantoota loogii fi handarraa bilisa ta'uu qabu kanneen jennu fakkeenyaaf sobdaa inni akka inni ta'e sirna gadaa keessatti fudhatama waan qabu jechuudha. Kanaafiyyuu abbaan gadaa tokko irraatti wantoonni eegamu falaasama fi safuu duudhaa fi daangaa bulchuuf deemullee yookaan lafa namni sun bulchuuf abbaan gadaa sun bulchuuf deemu beekuu qabaa jechaadha. Inni kan biraan immoo haadha manaallee qabaachuu ni qaba abbaan gadaa. Haadha manaa qabaachuu ni qaba sababni jedhamuu fi abbaan gadaa tokko inni iddoo keessaa tokko haadha manaa qabaachuu qaba. Sababni isaas yeroo kitaaba gadaa jira abbaan gadaa haadha manaa hin qabu yoo ta'e abbaan gadaa ta'uu danda'a. Sababni isaas haati gadaa ta'u abbaan gadaa yeroo jiroota adda addaa raawwatullee haati manaa isaa faana ni deemti. Kallachallee hiitee fi kan gaggeessitu isheedha jechuudha. Kanaafiyyuu haadha manaa qabaachuun dirqama isarra jiraatu jechuudha. Inni kan biraan immoo wantoota isarraa eegamu jenneerratti fakkeenyaaf beekumsa qabaachuu qabu. Beekumsa hin qabu taanaan beekumsi keessumaattiyyuu beekumsi dandeettii nagaatti buusuu aadaan isaallee qajeelaa ta'uu qaba jenne. Beekumsa qabaachuu qaba jechuun kennu immoo namni tokko beekumsa qabu taanaan naannoo tokkollee garee tokkollee naannoo Oromiyaa kan ta'e naannoo kamiyyoo ta'e garee tokkollee kilaasii kan illee bulchuu danda'u jechuudha. Sababni isaa wanti ijoo beekumsa irratti hundaa'uun waan kanaaf yoo ta'e beekumsa irratti waan hundumtiyyuu beekumsa nama sanaaf akkaataa dubbii nama sanaa hundaa'aa jechuudha. Akkaataa dubbii nama sanaa hundaa'ee miseensonni kunii gocha gaarii sa'aatii 7:00 booda erga misaa nyaatanii naannoo kaaffee yookaan mana nyaata tolan Ormaa galatti wanta irraa barannu ulaagaa abbaa gadaa tokko irraa maal eegamu fi akkaataatti abbaa gadaa tokko hojii hojjetuu fi wanta abbaa gadaa tokko sarraa eegamuu fi akkaataa wanti abbaa gadaa hojjechuu qabullee kan waliin barannee yookaan kan waliin